Kam jirtu tokko bintoni channel solforotic arras video taanu qabne walitti deebinee jirra. Kana irraan tana waliin irraa waa'ee load world jechuudha. Load world jechuun worldoota faayitanii keessa jiran kan load godhee nuuf baasu jechuudha. Fakkeenyaaf folder isaan keessa deemnee yookaan isitti argisiisu ta'e iddoo jalqaba faayitanii ittiin install goone faayitan 27 keessa eegasii gargadii kana site package kan jedhamu jira. Eegasii world kan jedhamu jira jechuudha. Naannoo worldooti 20 wayii jira. Isaan kanneen worldoota kana load godhuudhaan akkamitti itti fayyadamna kan jirra kan inni isinitti argisiisa jechuudha. Himni nuti fayyadamu jalqaba create world kan jedhu fayyadamu turre har'aan tan ammoo kan nuti fayyadamnu kan load world kan jedhudha jechuudha. Load world keessatti maqaa world keenyaa san barreessina yookaan double quotation yookaan single quotation fayyadamna jechuudha. Isaan keessatti world folder inni keessa jiru world waan ta'eef maqaa folder kana barreessuu qabna jechuudha. Maqaa world kana folder kana maqaa isaa world kan jedhamu. Eegasii sort .wld kun amma sort 1.wld kan jiru kun maqaa worldichaa ta'e jechuudha. Folder keenya world sida. Eegasii sort 2 kan jedhu maqaa world nu isa barbaannu sana jechuudha. Meeshaa kana irraan goone fakkeenyaaf world akkam akka nu kennu yoo kam ilaallu ta'e. Kun argitan no such file or for directory worlds sort 2 world nu jechaa jira. Iddoo kana sort 2 osoo hin taane sort 1 ta'uu qaba. Ammallee error baasaa jira jechuudha. Dongorri isaa maali yoo jenne faayila kana yoo save goonu iddoo nuti save goonuu qabnu iddoo folderri sun jiru ta'uu qaba jechuudha. Save as jenneetu bira deemnee error kana solve godhuudhaaf. Eegasii desktop this pc iddoo jalqaba faayitanii keenya ittiin install goone iddoo world jiru san keessa ta'uu qaba jechuudha. Iddoo nuti itti save godhuu qabna. Eegasii local disk faayitan 27 lib gargadii kana deemee site package asii argitan ammoo worlds isa jira. Faayila keenya iddoo nuti itti save godhuu qabnu iddoo kanatti ta'uu qaba jechuudha. Try kan jedhu faayila keenya maqaan isaa eegasii save jennaan jechuudha. Ammaan tana irraan goone yoo kan irra deebinee ilaallu ta'e iddoo kanatti spelling sirriitti barreessuu qabna jechuudha. Worlds kuma argitan kun worldiin keenya ammaan tana dhufee jira jechuudha. Amma taskiin keenya world kanarratti bprs keessa jiran kana hundasaa collect goone iddoo tokkotti robotiin bakka jalqaba irraa kaasanitti deebi'uudha jechuudha. Taskiin sortii waan nama worldiin isaa kana fakkaata. Taskiin isaa bprs keessa jiran kana hunda collect goone iddoo jalqaba irraa kaate grid waan irra deebi'ee dhaabbachuudha jechuudha. Kan akkamitti goona kan jennu fakkeenyaaf jalqaba iddoo nuti irraa ka'uu qabnu grid waan irraa kaana kana jechuun huboo waa'ee huboo robot huboo.set trace huboo.set paasi video darbe keessatti ilaallee turre introduction of two dimensional robot keessatti jechuudha. Warri isaan daawwatin sana deebi'anii daawwachuu qabdanii ammaan tana kan nuti irraa kaanu tokkodha. Achi jalqaba robotiin keenya waan grid irra jira jechuudha. Kana yoo fakkeenyaaf irraan goone robotii iddoo inni jiru kan ilaallu ta'e. Kanaaf amma robotiin asirraa ka'ee hamma asitti biparii collect godhaa dhufa. Eegasii asiin shirjeetti hamma asitti mas biparii collect godhaa dhufe iddoo kanatti dhufe fuula sagalanni deebi'ee dhaabbataa jechuudha. Isa kana hojjechuudhaaf amma jalqaba huboon keenya biparii irra jira waan ta'eef for loop illee fayyadamuu dandeenya keenya for I in range of oloo kana asii jala tokkorraa kaasee amma torbatti kan jiru 6 waan ta'eef yeroo 6 deemna jechuudha. Eegasii huboo dot pick beeper huboo dot move kun amma huboon asirraa ka'ee hamma asitti beeperii pick godha move akka ta'u kan taasisu jechuudha. Kanaan dura gammoo huboon keenya direction isii gara east deebi'ee jira. Kana direction isaa kana gara north deebisuu qabna jechuudha. Kanaaf huboo dot turn left jechuun ni qabna jechuudha. Kana irraan goone yoo kan ilaallu ta'e akkuma argitan hamma 6tti huboon biparii pick godhaa deema jechuudha. Iddoo kanattis amma biparii pick godhuu qaba waan ta'eef huboo amma kana fakkaata jechuudha.
jalqabarratti iddoo kana huboo tarni leeftidha. Iddoo jiru irratti tarni leefti fuula isaa gara noorziitii jira. Egas huboo piik biipar yeroo tokko piiking godha. Egas yeroo jahaaf huboo muuf hin deema. Egas piik biiparii fuudha hamma asitti deema jechuudha. Amma erga as gahee yeroo sadii ofirra garagaluudhaan fuula isaa gara iistitti deebisuu qaba. Noorziirra waan jedha waan ta'eef yeroo tokko as dhufnee asimma gargadii deebi'uu barbaanna waan ta'eef fuula isaa yeroo tokko for ayin range of 3 Hugo dot turn left. Jadi nama, ini si Hugo dot move. No, mas kerja mas full desa gara isi raja gara west city Dewi Sudan hamma city bipari peak udah di mana cud. Anak gue cuda, semua kan mas copy gue na paste gue na cuda. Yero sadia copy gara galuf. Kumar kita nama as gaya jirama biparikan hunda sa peak goda akademu itti himna jechuudha. Kana gochuudhaaf isuma sitti peak bipar jenne kana irra deebinee mas paste goone jechuudha. Sirraa copy goone as dhufnee sitti paste goone jechuudha. Kana jechuun hubadoot move hubadoot peak bipar kanaaf inni kuni hin bahaasi. Kumar argatan amma bipari keenya hundaa'u collect goone finne jechuudha. Make sure there is no wall in front of me jechaa jira. Kana jechuun iddoo kanatti nuti hagoone irra ribaas jechuudha. Sitti sababni isaatiif foreign range of 6 jenneen. Sitti foreign range of 6 osoo hin taane asirraa ka'ee dhufe waan ta'eef asirraa ka'ee hamma asitti waan ta'eef adeemu foreign range of 5 ta'uu qaba jechuudha. Akkuma argitan amma hunda isaa xumurree jirra jechuudha. Amma huboon bakka irraa keetti deebi'ee fuula isaa gara eastidhaa deebi'ee akka dhaabbatu gochuudhaaf ammoo yeroo tokko qofa huboodot move yoo jennu nama asii Kumar kita nama robotin as deebi'ee jira jechuudha. Nuyi amma kan barbaadnu fuulli isaa akka gara anaas deebi'u waan ta'eef yeroo lama huboodot turn left neena jechuudha. Huboodot turn left. Huboodot turn. Kana goone amma yeroo harraan goonu ta'e robotiin keenya iddoo jalqabarraa ka'etti deebi'ee dhaabbataa jechuudha. Biparii kan hundaa'u kollekti godhee xumure. Kanaaf biparii robot load word kan jedhamu kana fakkaata jechuudha. Wordota baay'eedha jira as keessa. Word amma fakkeenyaaf newspaper kan jiru newspaper kan jiru amma fakkeenyaaf yoo as keessaa kan load goonu ta'e no file kan hin jiru jechaa jira. Anneen akka hard lasiidha. Anneen akka harvest tv san hundaa'u load word godhuudhaan kan nuti argannu jechuudha. Sammaan tana taaskin isaa biparii tokkoon as keessa jiru hunda isaa kollekti godhee robotiin iddoo kanatti deebi'ee dhaabbatudha jechuudha. Road word kan jedhamu paartiin irraan tan isin yoo gaadhu kana fakkaata. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti tura.